انا اكل فلوس منه وما ابوت عشان كذا اشتغلت 14 سنه حنا مسكناها حنا قلت لا تروحي قولي بالله قول انا مسكت سنه بابا قلنا له والله ما تروحي ايش قال هو مش ود بهم الحين انا اسالك سؤال لا تجيبون كلام الحين حتى انا ما جيت جاي الحين انا اسالك سؤال حنا قلنا لا تروحي لا ما اقدر لا تروح يعني انت تبى تقعدين هنا لما تجمعين فلوس عشان تسوي انتهى والله قلنا لا اشترت ارض واشترت وتوي بنطول الحين يعني انا اكل فلوس منه وما ابو مادامين شي وقا كود افر براتيسي اتي ماتين قبدمو مالدا بيه قبدوي ماتين قبدوي نانغالن جتوي وقا كان هندوتيسي akkasuma mo birri hojjettu maalum hojjetta jette mixiyo kana gaafi gaafatte jechuudha madaamishi ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin waayyeetu akkam jirtu anu bulettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinin jedha isinis baga nagaa taatan baga jiraata isinin jecha egaa hordoftoota kiyya warroonni chaanaala kiyya faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'e nu jajjabeessaa isinin jedha egaa akkuma beekamu kaa'e akkuma jalqaba viidiyoo irratti dhageessanitti madaamin ishee waggaa 14 bira teessee jirtu jechuudha. Hojjettuun ishee waggaa 14 bira teessee waggaa 14 kana keessatti miciyyoon kun guyyaa takkas galtee hin beektu. Guyyaa takka galtee maatii ishees dubbistee hin beektu. Kanaaf miciyyoo kanaani waanuma wallaalaniiti ati maalidhaa fi haadha abbaan qabdu moo maalidha kan yeroo hanguma kanatti nan galas jettee yaaddu nan kanan godha jettee yaaddu dhugaa dubbachuudha fi yoo gizee tokko tokko numatu ofitti daba malee wanta isaan dhoganii miti maaliif waggaa lamaan nu eeyyamama gallee deebi'uun barbaadu waggaa 3 galtaa barbaadu waggaa 4 galuus hin dandeecha waggaa lamaan dirqama jechuudha hin eeyyamama garuu namni ka sammuun ilma namaa kun garagaraa kan hundaatu garagara waan ta'eef taa'uu dandeessi malee jarri kun nu dhooganiiti miti yookiin nama dhooganiiti miti kana beekuu qabdan warri ijoolleen hin galu yookiin nu galchan kan jettan waggaa lamaan galuu hin dandeessan dirqama isaaniiti si barbaadan taane waggaa lamaan tikkeetti muranii si deebisuu hin danda'u kanaaf waggaa lamaan galuu hin danda'ama garuu micayyoo waan waggaa 14 guutuu teecheef isheetu beeka namni tokko waan namaa beekuu hin dandeenyu garuu immoo ani wanta sin gorsi keessa ijoolleen haarawaa dhuftanii waggaa aganaa dirqama isin irraan qaban waggaa 2 qofa kan dirqama isin irraa qaban waggaa 2 boodatti dirqama isin irraan qaban isin galtanii deebi'uu hin dandeessan akka barbaadanitti jechuudha. Barbaadu biyya biraa deemtaa barbaadu achitti deebitaa yoo tikkeetti si muran achitti deebitaa yoo tikkeetti si murre immoo achumatti deebi'uu dandeessaa jechuudha gara biraa deemuu dandeessa. Kanaaf waggaa 14 gochuun hin ulfaata maaliif maatii ofiitis waan ofii hojjetan sirreeffachuutu bareedaadha. laallatteetis yoo dhufte osoo deebitee bareedadha waan fi wanuma achitti hojjennu kana ijoollee gaafa eenyu malee amanin ilma namaa kamiyyuu hin amanin jaaladhu malee kan jaasun dhugaadha bar maalitti beektaa si hojjetanii si hojjechuu baatanii wanta kee galteellee waan hojjette tokko galteeyyuu ilaalachuun kee dirqama keetii jechuudha garuu nuti hoo ijoolleen keessattuu biyya ormaa jirru qoy wallamaa hin guuttu kana hojjetan garuu immoo ishii wallamaa hin guuttu guutus baattu immoo garuu nuti gallee waan keenya laalannee deebi'uudha rakkoota kan qabu dhugaa dubbachuuf yaada teenya malee akka barbaannetti waggaa lamaan gallee deebi'uu dandeenya jechuudha hin danda'ama kun garuu yaada namni ilmi namaa kaayyoo kanan xumuradha jedhee waggaa dheeraa taa'amanii jechuudha kanaaf warroonni waggaa dheeraa teenyaa rakkoon qabu jettani galaati laalladha paaspoortii keessanii fi qaama keessan hojjetame taanaan galtanii laallattanii deebi'uu hin dandeessan akka barbaadanitti jechuudha walumaa galatti. Kanaaf kan namni ilmi namaa garagara waan ta'eef obboleettiin keenya kunis immoo dogongora guddaa qabdi. Dogongorri ishiin qabdu galtee deebi'uu diddee rakkoon qabu ishiin waggaa 20 saateessu garuu galtee deebi'uu qabdi. Galtee laallattee deebi'uu qabdi. Maaliif maatiinis yaadaa ishiinis shumattee hojjechuu osoo hin taane jechuudha. Malee wanta jarri nama dhooganii miti yookiin giddiin taasisan jedhanii miti siin jedha kanaaf maaliif baajetuma ofii yoo itti dafqanii itti dadhaban kana hayyuu galanii yoo laallatan irra bareeda jechuudha walumaa galatti akkasis siin jedha hordoftoota kiyya dhugaa baay'ee tokko na gaddisiise jechuudha dhugaa fuudhaaf osoo hin galin biyya ormaa keessa taa'uu jechuun baay'ee ulfaataadha maaliif odoo galtee dhuftee waan rakkoon hin jiru garuu galtee dhufne miciyyoon kun hedduu takka ulfaata
waaqayyo haalaaffisuu fi hundumaaf iyyuu kanaaf immoo ijoolleen haarawaa dhuftan of eeggannoo cimaa godhaa wantoota akkana irratti yoo isaan hin galtanii waggaa 3 fixxanii hin galtanii yoo isin jedhan haara jedhaanii lolaan hin danda'amu akka barbaadetti biiroo nageesseedhaan akka barbaadetti waggaa 2 kee fixxe taanaan galuu hin dandeessa lakkiin buun galuu qo'asumaanatti dabaladhaattis 3 teessis galuu 4 teessis galuu hin danda'amu rakkoon qabu jechuudha isin bira isin waggaa isaan kan isin dirqamaa fi kan isirraa qaban waggaa 2 qofa waggaa 2 ofitti kontiraata keessarraa fixatanii ati ofii keetii eeyyamaa keetii yoo teesse malee jechuudha kana eeyyama keetiin waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 taa'uu hin dandeessa rakkoon qabu kana immoo kasii godhani yoo ati eeyyamtee fi yoo ati isaanii immoo galeetiin deebi'a soo jette tikkeettii si muranii galtee deebi'uus hin danda'ama akkasittis jechuudha manuma isaatti deebi'uunis hin danda'ama kana waan akkasii gochuu yaadaa isiniin jedha namni bakka waggaa 2 illee hin galbeettan waggaa 4 waggaa 4 waggaa 5 taa'ati galaati waan keessan laalladha bakka waggaa 4 galtee osoo waan kee laalattee si hojjechaa jiru mun hojjennee si sirreessa jiru mun sirreessinee galtee laalattee xumurattee as deebitee immoo waggaa takkas lamas taatu ati kaayyoo keessa xumurattutti hojjetattee bira biyya keetii galuudha jechuudha dirqama dhugaa rabbii isiniin jedha waggaa 2 illee galanii deebi'uun faayidaa hin qabu akka kootiitti jechuudha akka kootiitti malee akka keessanitti hin beeku garuu akka yaada kootiitti waggaa 2 osoo hin taane waggaa 4 osoo galtanii bareedaadha jechuun maatiin keessa yoo bareeda ta'e maatii keetii wasaanyeen maatii kee achii warra maatii keetii yoo ta'e bareeda waggaa 2 maal hojjettee galta waggaa 2tti lafuma takkitti yoo si bitan malee wanti si godhan jiru waan ta'eef kanaaf waggaa 4tti hoo waggaa 4 teeche maatiin kee nama gaarii taanaan waggaa 4 lafa si bitanii waan tokko irratti hin godhunu jaaru jechuudha akkasitti ilaalachuu qabdanii ani dhaamsi keessa kanaadha waggaa 2 ammoo gallee deebina soorri jettan hin danda'ama rakkoon qabu garuu gaafa galtee deebitu immoo baajata akka qisaasachitu beekuu qabdan isallee waggaa 2 amma dhugaa isin jedhamee ijoollee akkasinitti hima ijoolluma durbiitii yaatiin coon takka durbiitii waggaa 9 kana keessatti lafa takka bakka takka hin qabdu dhugaa isin jedha waa'ee ishee isinitti nima yeroo biraa viidiyoo jedha waggaa 9 kana keessatti gizee 4 galte gizee 4 galtee gizee 4 kana somaa birri isheetumatti ilaalume malee kuma yoo galtus qisaasichiteetuma dhufti yoo galtus qisaasichiteetuma deebiti yoo galtus qisaasichiteetuma deebiti wanta shin gootuun qabu dhugaa waaqaa isin jedha obboloota ko akkasii miti maatii keeti wasaanyeen maatii keeti malee galtee deebi'uun faayidaan qabu garuu maatii kee maatii gaarii taanaan maatii si hojjetu taanaan maatii si yaadu taanaan waggaa 4 galiitii deebi'itii laalladhu yoo hundi si guutuu baate as deebiitii waan sirreeffattee as deebite hojjetatte waggaa 2 waggaa 3 sootti hojjetattee galte baay'ee gaariidha gaafa ati waggaa 2 galtanii birri achi jirtu sanuyyuu ishees qisaasachitee dhufta gaafa san baasitu sitti ba'ata jechuudha isaanis kanaaf maatii keetirratti murteessa maatii keessan irra caalatti akkan ofii kiyaasin yaadutti akkan ofii kiyaadutti illee jechuudha akka ofii kootitti illee beekutti illee anis akka ofii kootitti galeetti jechuudha dhugaa dubbachuu fi ani ofuma kiyyarraa kaasee ani ofii kootii yeroon duraa galu waggaa 4 fixeetiin galee jechuudha waggaa 4 gara 5ffaatti akkasitti galee waan koo laalladhee waan naa bitamisi kan itti dabalessu bitadhee sirreeffadhee as deebi'ee jechuudha ani odoon galiin dura waan godhannaa godhaniin jechuudha galata waaqayyoo maatii koo gaariidha maatii koo waan koo siin barbaadan jechuudha dhugaa dubbachuu fi kan isaaniitti dabaluu barbaadu malee kan koo barbaadan dhugaa dubbachuu maaliif murteessa maatii keessan isin jechuu barbaadatan kanaaf akkasitti ilaaladhee ufee hamma kun isa xumura'ee galuu heeda bakka waa hunda xumura'ee ko galuu heeda bakka kanaan booda biyya alaatti hin deebi'an ana akkasiin jedha hordoftoota kiyya kanaafi obboloota koo kanaafi hordoftoota kiyya yeroo galtanis waan keetan waggaa 2 faayidaan qabdu waggaa 3 waggaa 4 bakka waggaa 4 yoo ta'e baay'ee bareedudha jechuudha waggaa 4 yoo birris qabat birri keetiin waan bakka bareedaa bitattee dhuftaa birri san wayirra olfattee dhuftaa bakka atillee agasii hafusan beekattee as deebitee hojjetattaa jechuudha waggaa 2 maal si bitti waggaa 2tti maal bitti maaliif maatii ofiitis gargaaru jira ijoollee namas maatii keenyas beekan tokko nama gargaaru mati bakka rakkataa itti nama maatii keetii cinaa sin dhaabatta obboleewwan kee cinaa sin dhaabatta garuu kana keessaa immoo waggaa 2 wanta si gootu hin jiru jechuudha akka yaada kootiitti garuu ofii keessanii beekuu qabdan akkasiis hin jedha hordoftoota kiyya kuni dhaamsa kooti malee namni galmaata si dhoogu hin jiru walumaa galatti sin jechuu barbaadatan galuu hin dandeessan akka barbaadetti waggaa 2 garuu waggaa 2 galuuni baajata achi qisaasichitee deebi'uudha malee faayidaa tokko hin qabu jechuudha dhugaa dubbachuu faayidaa sin qabu
Homa tokkoon godhattu waggaa lamatti garuu waggaa afuritti baay'ee bareedaadha. Akkasitti galaa isiniin jedha. Kuni dhaamsa kooti. Kun immoo yaada kooti. Yaada fi qeeqamoo yoo qabaattanis isinis na gaafadhaa rakkoon qabu. Namni gaafii gaafa qabaatu walirraa waranna waan ta'eef achi sinarraa barattaa anis irraa hin baradha. Gaafii yoo qabaattan immoo na gaafadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf wanti nama dhoogamu jiru waraboon nama dhoogitu jechuun isinii barbaadatan dirqama kan duraa qaban waggaa lama qofa waan ta'eefanii isin jedha. Kanaaf galaltanii immoo waan keessan laallachuun dirqama keessanii jechuudha. Bakka yoo guddate waggaa afurii olin taa'inaati waggaa afur taati galaatii waan keessan laalladhaati sirreeffadhaati as deebi'aati hojjetadhaati sanaan booda tirkurtu magaalaa bakka. Kanaan booda biyya ormaatti galaa deebi'aa wanti ati godhattu tokko hin jiru. Akka micayyoo amma isiniin jedhee waggaa sagal biyya keessa teechee waggaa sagal biyya ormaa teechee kutuu amma salgaffaa keessatti homaan qabdu hin takka. Ammas kan dhufte obboleessa dhirsaatii liqeessite barree obboleessa dhirsaa Dubaay dhufe. Ajaa'iba mee gaafa wayiitti isinitti viidiyoo isinii hojjedha jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Ajaa'ibuma argu waan ijoollee keenya jechuudha. Kanaaf yaadaraa keessan isiniin jechuu barbaadaa kun dhaamsa kooti. Viidiyoon kun yoo sitti tole laayik sheerii godhaate ijoollee akkanaaf raangaa isiniin jedha. Nagaa ta'a fayyaa taa'e isiniin jaalladha isiniin kabajaan viidiyoo biraatti walitti deemtu viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Akkasuma yaada fi qeeqamoo warri qabdan koomentii irratti gaafachuu hin dandeessu barreessuu hin dandeessu isiniin jedha jabaadhaa. Akkasuma warroonni immoo hojjetan dirqama keessan dhugaa rabbii dubbachuu fi lafa bitachuu yaada hunduma caalaa birrii baankii godhachuu lafa keessa bitachuu yaada isin jedha. Kunis dhaamsa kooti. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u waaqayyo isin haa gargaaru. Birriin baankii ta'uu maan dhabu garuu lafti gaafa bitattanii magaaluma xixiqqootti oduu bitattanii lafa kakkaawwattanii baay'ee isinii dhala jechuudha. Waggaattu iyyuu gara 100,000 1,200 isinii dhala jechuudha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya nagaa ta'a fayyaa ta'a.